jirtu fayyaa keessanii hordoftoota Oromoo chaanaalii baga ayyaana waggaa du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaadhaan fayyaadhaan isin eegee guyyaa har'aatiin isin ga'e jecha arrammoo viidiyoo gabaabaa mana koo keessatti buna walii wajjiniin danfifachaa baga ayyaana waggaattiin isin ga'e jechuuf gara keessanitti dhufeera. Ayyaanni waggaa egaa haalli baay'een illee mijataa yoo hin taaneyyuu haalota baay'ee fokkisoo fi haalota baay'ee nama rakkisan keessattuu jirruyyuu mana keenya keessatti garuu gammachuudhaaf jaalalaan dabarsuu waan qabnuuf waanuma qabnu mana keenya keessatti haala kana fakkaatuudhaan mana kootti qopheeffadhee ayyaana waggaa ayyaaneffachaa jira. Isinis akkasiin ayyaaneffataa jirtan abdii guddaan qabaa. Nagaan inni hundumaa gararraa ta'e immoo ammayyuu kana caalaatti isiniif haa baay'atu. Dhukkuba kana immoo Waaqayyoo kan inni Waaqayyo hundumaa danda'u maqaa Yesuus Kiristoosiin kan dhukkuba kana nurraa rukutee dhukkubi kun badee immoo firri firatti deemee hiriyaa wajjiniin gadda keenyas gammachuu keenyas walitti deemnee akkuma jirrutti walii wajjiniin akka nuun jiraannuuf Waaqayyo nu haa taasisuun jedha. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ayyaana gaarii.